Hi guys, welcome back. Video keenya guyyaa har'aatiin immoo halluu uffannaa keenya haala kamiin jijjiiruu dandeenya as jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Uffannaa kamiin yoo qabaanne halluu isaa yoo jibbine erga suura ittiin kaanee booda maal gochuu dandeenya? Halluu isaa jijjiirree reality yookaan dhugaa fakkeessuu hin dandeenya jechuudha. Like suurota akkasii jechuudha. Haala kanaan jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Hamma xumuraatti subscribe, share, like, comment gochuun na waliin turan affeerra kiyyataa gara video keenyaatti. Idan as dhufnee suuraa irratti hojjechuu barbaanne suuraa halluu isaa jijjiiruu barbaanne fudhannaa jechuudha. So ani kanuma fudhadhaa, kanuma irratti hojjedhaa. Maaliin godha ammanii halluu bicaa kana maal godha gara biraatti biree jijjiiruun barbaade jechuudha. Gara diimaa yookaan immoo gara halluu gara biraatti jijjiira jechuudha. Isa kana gochuudhaaf garuu jalqaba maal gochuun qaba? As dhufeetan maal godha? Laasoo magnetic laasoo toolii fayyadama jechuudha. Maal gochuuf select godhachuudhaaf jechuudha. Koshee zooming godhadheetan maal godha? Haala kanaan ofii koo sarara isaa eeggadheen irra deema jechuudha. Line share zan ofii isaa maal godha? Select gochaa naaf deema jechuudha. Haala kanaan ergan select godhadhee booda maaliin godha? Xiqqoo ishee zoom out godhadha. Then after ufeen asitti leeyeriin biraa banadheetan maal godha? Halluu irratti dhangalaasuu barbaadeen filadhaa jechuudha. So ufeen halluu gurraacha ilaalame. Halluu isaa ofii keenya irratti dhangalaasa haala kamiin bareedaa ta'ee fi akka inni fokkisaa ta'e ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Ilaalaa haala isa nutti tole immoo fudhachuu hin dandeenya jechuudha. So haala kanaan dhufna. Asufne yeroo akkas ta'u maal gochuu hin dandeenya? Ishee kana fayyadamus ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Amma gara adiitti jijjiiree kun hin barbaachisu. Kanaafiyyuu halluu gara biraan irratti dibadhaa jechuudha. Godha as dhufeetan kana immoo laalla. Kuni waan ta'u natti fakkaata. Asti xiqqoo ishee zoomiin gochuudhaan asofnee maal goona? Ishee kana filachuudhaan reselect godhannee maal goona?
sanii booda as dhufuudhaan akkuma silaan godhe haala kanaan brush tool keenyaan irra fiignaa jechuudha. Calloo jennee kana booda ammas bakka ishee xiqqoo akka gara gurraachaatti adeemu haala kanaan ilaallu amma ariifidha ማለት baay'ee gaariidha jechuudha. So xiqqoo ishee handaara saammoo maal gochuu qabna bilara togoonee hin badu jechuudha. Amma bilariin godhaa jechuudha handaara ishee haala kanaan bilar gonnaa jechuudha. Maaliif halluun didiimaa suni xiqqoo maal godhee jira irratti ifee jira jechuudha. Isa irratti inni akka mul'anneedhaaf haala kanaan bilarii isaa handaara ishee bilar godheen kaawwadhaa jechuudha. So amma haa ilaallu haala kanaan fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. So kun baay'ee salphaadha jechuudha. Maal gochuu hin dandeenya asumneeti background isa jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Jalqaba marji godhannaa sanii booda warreen kana fuunee select godhannaa jechuudha. Innis as dhufnee sanii booda harka akkas goonee ufnee maal goonaa inversi goonaa jechuudha. Ergama inversi goonee deemuu maal goonaa as dhufneeti halluu barbaanne
kaa'uu hin dandeenya jechuudha. Haala kanaanis suuta jennee hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Ani fakkeenyi isaa yookaan immoo haalli isaa isiniif haa galu jechuudhaaf malee nan hojjedhee miti perfeektii jechaa hin jira miti jechuudha. Garuu haala kanaan hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Ani garuu halluu isaa hin jijjiiru background isaa adii ta'eetiin naaf haa ta'u. Zan haala kanaan uffannaa isaa nan jijjiiradha jechuudha. Maalin godhe ammanii halluu isa kanarraa gara halluu isa kanaatti jijjiiree jechuudha. Bifa salphaatiin easily Adobe Photoshop irratti haala kanaan hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Kan kana caalus ni jira haala nuti itti hojjechuu dandeenya. Uffannaa kamiyyuu haa ta'u, uffannaa bifa kamiyyuu qabu, halluu kamiyyuu qabu haa ta'u jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Haala ammanee jijjiireetiin jechuudha. Egaa viidiyoon keenya irraa kanuma fakkaata. Guyyaa gara biraa viidiyoo gara biraatiin haga walitti deemnutti nagaan tura.